balbala alaa mana kiyyaa kan diigamuu fi akkasittiin mallattoon X dibame. Balbala alaa mana kiyyaa kan diigamuuf mallattoon X dibame. Balbala alaa mana kiyyaa kan diigamuuf mallattoon X dibame. Gara mana kiyyaa ol deemaa jirra. Akkasittiin gara mana kiyyaa ol deemaa jirra. Akkasittiin ol deebinu mana koo gibbii keessa seennu yookaan dallaa keessa seennu kilaasii tokkoffaa. Kilaasii tokkoffaa jalqabarra jiru. Kilaasii lammaffaa kutaa lammaffaa kilaasii saalonii fi mana ciisichaa. Inni booda kilaasii sadaffaa achi siqee mana fincaanii kilaasii kireeffamee jiru ka biraa eegasii mana nyaatatti bilcheeffan akkasittiin luukii 80 kan ofirraa qabu luukii 80 kan ofirraa qabu kilaasiiwwan 5 fi saaloniin manyitaa kan ofirraa qabu qe'ee mana kooti jechuudha. Ifaa kan galee jiru jireenya waggaa 3 kan keessa jiraadha jechaadha. Kuni qe'ee mana kiyyaati jechuudha. Kilaasii jalqabarra jiru kilaasii ittaan saalonii fi mana ciisichaa. Saalonii mana ciisichaa irra siqee kilaasiin tokko jira. Ittaansee kilaasiin gamana jira. Ittaansee manni nyaatatti bilcheeffannu jira. Kilaasii 5 fi saalonii fi mana ciisichaa fi qorqorroo luukii 80 ofirraa qaba. Waggaa 3 keessa jiraadha jechaadha. Kanaaf akka ragaatti uummata bal'aa bira akka ga'u nan barbaada. Jireenyi biyya lafaa kana qabdii nagaan naa tura. Xumure. Kun immoo muunni asitti argamu kan mana ciree furmaataa waggaa 4-5tti hojjetaa ture. Achi duubarraa mana kuuzinaa nyaanni itti bilcheetaa ture. Luukii 30 diigamee qorqorroon gurguramee muka akkasittiin teechifeedha. Gasi kilaasii taanu. Ergasii kilaasii dukkaana yookaan suuqiidhaaf ijaare. Asittiin deemnee iddoo nyaatatti bilcheeffannu kilaasiin karrattaan kilaasii 5ffaa muddaan fe'aa jirra. Haala kanaan muddaa fe'aa jirra jechuudha. Namoonni yeroo ammaan qaqqabdanii kun gargaaraa jirtan galatoomaadha. Haala kanaan fe'aa jirra mana keessaa guraarraa akkasittiin deemaa jirra jechuudha. Kalian digamara digajeera kana digajeera jechuudha. Manni koo yeroo ammaa kana kilaasii 8 ofirraa qaba. Kilaasii 5 qaba. Haala kanaan diigumsa irra jira jechuudha. Manni na gargaaraa jira galatoomanii. Yeroo ammaa kana haala kanaan diigamaa jechuudha. Manni kiyya luukii 80 kilaasii 5 ofirraa qaba. Armaan dura keessatti beeksisaa ture jechuudha. Egaa aartii Oromoo keessatti oolmaan uummata Oromooti. Fakkeenya akkasittiin qabeenya miliyoona 3.5tti tilmaamamu irraa diigamaa jira. Uummata hundumtuu kana qabaata jechuu barbaada. Aartii Oromoo keessatti wareegamnaan kafalee kalee cinaacha bitaa kootiin ciisuu hin dandeenye. Yeroo ammaa kana manni kun miliyoona 3.5 baasu akkattiin diigamaa jira. Oromoon biyya keessa biyya alaa jirtan oolumaan aartii Oromoo keessatti waggaa 18 itti dhama'e har'a bakkan bulu bakkan jiraatu na dhorgamaa ta'ee fi akkasiin quba na qabaadhaatiin hin jechuu barbaada. Baay'een gadda jireenya keessatti kana nagarra. Mana koo miliyoona 3.5 itti baase kilaasii 5 ofirraa qabu luukii 80 haala kanaan diigee uummanni natti bahee jira. Konkolaataa 3 yookaan 2 ol ka ta'u meeshaan kiyya akka uummanni gargaaraa jira. Bakka jirtanii quba na qabaadhaa uffata galatoomaa hin jechuu barbaada. Yeroo ammaa kana haala kanaan magaalaa Adaamaa keessaa meeshaa kiyya guutuu Ayisuusii baatee akkasitti fe'atee deemaara. Mannaa galatoomee iddoo itti qubatu kan keessaa jiran magaalaa biraatti irratti jechuudha. Haala kanaan keessaa Ayisuusii baatee meeshaa fe'atee deema. Haala kanaan jechuudha mannaa galatoomee meeshaa kiyya haala kanaan magaalaa biraatti iddoo na qulqulleessanii konkolaataa Ayisuusii kan deemaarra meeshaawwan kaan itti barbaadu waliin naaf qulqulleessaara. Haalli nu keessa jedhu kana jechuudha. Haalli nu keessa jirtu kana jechuudha. Ani Oromoodhaaf kan hojjetaa bahe waggaa dheeraa jiraachuu fi har'a mana miliyoona 3.5 ol baasu luukii 80 kilaasii
kilaasii shanii ol ofirraa qabu haala kanaan keessaa buqqa'ee baqachaa jira. Hundi keessanii yoo ta'u